boqonnaa kana keessatti boqonnaa 3 compoundota ramaduu jedha. Waa'ee compoundota ramaduu ti wajji wal qabsiisee paartii biraati walitti dhufneeti jira gaayii irraa fayyadamaa subscribe share fi like godhaa jenna. Hayyee maali gaadhiiroo boqonnaan 3 saayinsii waliigalaa compoundota ramaduu jedha. Compoundota ramaduu yeroo jennu compoundiin bakka meeqa qoodama? Akkuma agartan iddoo gurguddaa lamatti qoodama. Compound organic fi compound inorganic. Hayyee qoodama isaa kanan duratti compound jechuun maal jechuudha? Waan juu beekuu qabna. Compound jechuun atomoota elementoota adda addaa. Atomii elementii wal fakkaatoo miti laal. Atomoota elementoota adda addaa lamaa fi lamaa olirraa wal nyaatisi keemikaalaa jidduu isaa gaggeeffamuudhaan kan uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf carbon plus oxygen ni tahaa maal kenna carbon dioxide. Amma bakka kanatti atomii carbonii ida'uu atomii oxygenii lama. Atomiin carbonii tokkoo fi atomiin oxygenii lama yeroo wal nyaatu jidduu isaatti wal nyaatisi keemikaalaa yeroo gaggeeffamu wanni asitti uumame yeroo muraasa booda carbon dioxide jechuudha. Xiyyaan kun maal garsiisa? Isaan kun lameen yeroo murtaa'aa ta'e tokko booda waan uumamu agarsiisusaati. Wal nyaatisi keemikaalaa gaggeeffamee reactioniin sochii wayii gaggeeffamee isaan kan lameen gaazota lameen wantoota lameen kana jidduutti elementoota kana lameen jidduutti jechuudha. Gaggeeffamee wanni asitti uumame kuni maal ta'uu agarsiisa? Compoundii ta'uu agarsiisa jechuudha. Kanaaf compoundii jechuun elementoonni adda addaa abbaan lama yookiin lama ol yoo wal nyaatan compoundii uumamu jechuudha. Akkasi qaban. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Akkasuma waa'ee compoundii kana fakkeenyaaf kutaa 7 baratanii jirtan. Barnoota saayinsii waliigalaa kutaa 7 keessatti waa'ee wantoota ramaduu, waa'ee elementoota, waa'ee compoundota, waa'ee formulaa compoundii barreessuu, moggaasuu fi kan kana fakkaatan barattee jirtaa jedha. Asitti wantoonni bakka meeqa qoodama? Wantoonni iddoo meeqa qoodama? Wantoonni iddoo lamatti qoodama. Isaanis wantoota qulqulluu fi wantoota qulqulluu akkasuma wantoota maka jettee baratte kutaa 7 gaafa jirtu. Wantoota qulqulluu fi wantoota maka. Wantoonni qulqulluun bakka lamatti qoodamaa jettee baratte. Elementootaa fi compoundota. Wantoonni qulqulluun bakka lama elementootaa fi compoundota. Elementoonni bakka 3 qoodama. Sibiila, sibilaalaa fi garii sibiilaati. Sibiila, sibilaala, garii sibiilaa. Jennee elementoota bakka 3 qoodne. Compoundii immoo iddoo gurguddaa lama qoodna. Compoundii organikii, compoundii inorganic. Akkanatti bakka lamatti qoodnaa jechuudha compoundota. Compoundonni organikii kuni bakka meeqa qoodama? Bakka 4. Bakka 4 qoodaman. Tokko oxidii, asidii, beezii fi ashaboodhaa jechuudha. Ashaboodhaa jechuudha. Waan kana barattanii jirtan kutaa meeqatti? Kutaa 7tti. Wantoonni bakka lama qoodama, wantoota qulqulluu, wantoota makaa. Wantoonni qulqulluun elementootaa fi compoundota. Elementoonni sibiila, sibilaalaa fi garii sibiilaa. Compoundonni compoundii organikii, compoundii inorganikii. Compoundonni inorganikii asidii wanta oxidii, asidii, beezii fi ashaboo. Jennee kutaa 7 barattanii turtanii jechuudha. Inni biraa elementoota ramaduudha, compoundotas ramaduudha. Formulaa compoundii barreessuu jedha. Formulaa compoundii barreessuun fakkeenyaaf kutaa 7 yeroo barattan waa'ee formulaa compoundii gisee barreessitu A ida'uu baan wal nyaatee maal barreessaa maal kenna waan jiru yeroo formulaa compoundii yeroo barreessitu maaltu asitti uumama? Aabaadha. Aabaa kana akkamii barreessina waan jiru akkaataa barreeffama aabaa yookiin bakka elementii qabu kanaatu formulaa compoundii barreessuu jedhama. Kutaa 7 gaa isin barsiisan ture. Warri asirraan hordofaa jirtanis isin agarsiisuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf formulaa compoundii yeroo barreessinu asitti jechuudha. Waa'ee formulaa compoundii yeroo barreessinu dura elementii wal nyaata. Fakkeenyaaf eenyu. Fakkeenyaaf almuneemii ida'uu oxygen ni tahaa asitti maaltu uumama? Formulaa compoundii barreessuun elementoota lameen kanarraa compoundii uumamu sun akkaataa barreeffamu qabu barreessuu jechuudha.
akkami barreessineennan durarratti elementii wal nyaate wal bira barreessita lakkoofsa 2 0 kana irraa dhiifteetuma lakkoofsa yoo asillee jiraatanii dhiifta elementii wal nyaate wal bira barreessu jechuudha almuneemii fi oksijiinii almuneemii fi oksijiinii kana wal bira barreessita ta duraati jechuudha eega wal bira barreessite almuneemii fi oksijiinii kana vaalaansii isaanii baasta vaalaansiin almuneemiidhaa fi oksijiiniidhaa mataa gubbaa barreessita as gubbaa jechuudha vaalaansiin almuneemiidhaa 3 vaalaansiin oksijiiniidhaa immoo meeqa 2 jechuudha tun poozitiiva qabdi tun negatiiva qabdi vaalaansiin oksijiinii negatiiva 2 qaba vaalaansiin almuneemii poozitiiva 3 qabdi kana booda vaalaansii kana idoo virrisuu irraa dhiisneeti lakkoofsa kana akkana wal jala qaxxaamursiifna 2 as fiddeet 3 tan as barreessita kana booda almuuniheemii 2 tan gizee as fidde almuneemii jala lakkoofsa 2 samboota 3 gizee achi geessitoo oksijiinii jala lakkoofsa meeqa lakkoofsa 3 kanaaf almuuniheem almuneemtu oksijiin 3 almuneemtu oksijiin 3 inni kun maali formulaa compoundii barreessuu jedhama jechuudha formulaa compoundii barreessuu almuneemii 2 fi oksijiinii 3 arkanne jechuudha lammaasitti akkana qabannaa jechuudha kana booda bakka kanatti jechuudha wanni nuti adda baafannu hedduudha jira bakka kanatti jechuudha fakkeenya eega kana qabanne booddee asitti maaltu jira barnoota kana keessatti immoo kompoondoota ramaduun barannee jira jedha barnoota kompoondoota ramaduun gaa boqonnaa kanatti waan irraa barannu jechuudha boqonnaa kanatti waan barannu jechuudha hiika gara 3 tuqaa takkaatti yoo dhufnu hiika kompoondoota orgaanikii fi inorgaanikii jedha kompoondii bakka lama qoodamanii laallee jira orgaanikii fi inorgaanikii as gisee dhuftu kompoondoonni madda isaanii irratti hundaa'uudhaan kompoondoota orgaanikii fi inorgaanikii jechuun bakka lamatti ramadamaa turaniiru jedha maal irratti hundaa'anii madda isaanii source madda isaanii irratti hundaa'uudhaan kompoondoo orgaanikii kompoondii inorgaanikii kompoondoonni wantoota lubbu qabeeyyii irraa maddan kompoondii orgaanikii jedhama jedha wantoota lubbu qabeeyyii irraa maddan fakkeenyaaf kompoondii biqiltoota keessatti argamu kompoondii bineeldota keessatti argamu maal jennaani kompoondoota inorgaanikii wanta orgaanikiiti jennaan sorry gama biraatiin isaan qabiyyee lafaa waan akka albuudotaa irraa argaman immoo kompoondoonni qabiyyee lafaa irraa argaman ammoo maal jedhamu kompoondoota inorgaanikii jedhamu jedha ture jedha jechi orgaanikii jedhu orgaanizimoota kan jedhu irraa dhufe jedha jechi orgaanikii jedhu orgaanizimoota kan jedhu irraa dhufe sababni isaas kompoondoonni orgaanikii orgaanizimoota yookiin biqiltootaa fi bineeldota irraa qofa maddu jedhamee waan yaadamaa tureef jechi orgaanikii jedhu kun orgaanizimoota waan jedhu irraa waan dhufeef maaliif jennaan jechummaan orgaanikii jedhamu kun akka maalitti yaadamaa waan tureef wantoota orgaanizimoonni akka maalitti biqiltootaa fi bineeldota irraa qofa maddu jedhamee waan yaadamaa tureef jecha gara biraatiin kompoondoonni orgaanikii tasuma kompoondoota inorgaanikii irraa laaboraatoorii keessatti qopheessuun hin danda'amu jedhamee yaadamaa ture kompoondoota orgaanikii kompoondii orgaanikii kompoondii kamirraa kompoondii inorgaanik irraa kompoondii inorgaanikii irraa kompoondii orgaanikii qopheessuun tasuma hin danda'amu jedhanii waan yaadaa turaniif jedha bakka kanatti jechuudha yaadarimeen kun keemistii biyya Jarmanii Frederick Wolleridhaan fashalaa'e jedhe yaadarimeen kompoondii orgaanikii kompoondii inorgaanikii irraa qopheessuun hin danda'amu kompoondoota inorgaanikii irraa kompoondii orgaanikii qopheessuun hin danda'amu yaada yookaan fashaleesse jedhe Frederick Wollery namni jedhamu kun jechuudha Frederick Wollerin bulbula kompoondoota inorgaanikii lama irraa kompoondii yuuriyaa jedhamu qopheesse jedha yuuriyaa waan jedhamu kana qopheesse jedhamu qopheesse argannoon isaa kunis hubannoo garaagarummaa wantoota inorgaanikii fi orgaanikii irratti inorgaanikii fi orgaanikii irratti duraan ture ni jijjiiree jira hubannoo duraan ture ni jijjiiree jira yuuriyaan kompoondii orgaanikii yeroo jalqabaatiif laaboraatoorii keessatti qophaa'eedha yuuriyaan kompoondii maaliiti kompoondii orgaanikii kan yeroo jalqabaatiif kutaa laaboraatoorii keessatti qophaa'e eenyu yuuriyaa yuuriyaan jechuudha yuuriyaan wanni yuuriyaa jennuun kun jechuudha kompoondii yeroo jalqabaatiif
maal keessatti qophaa'edha? Kutaa laaboraatoorii keessatti qophaa'edha jechuudha. Yuuriyaan kompoondii fincaan bineeldotaa keessatti argamudha ammas. Yuuriyaan kompoondii fincaan bineeldotaa keessatti argamudha. Yeroo ammaa kana kompoondii orgaanikii jechuun yeroo ammaa kana immoo hiikaan kompoondii orgaanikiidha jechuun kompoondii kaarboonii ta'ee kompoondii elementii kaarboonii of keessaa qabu ta'ee kaarboon monoksayidii, kaarboon daayoksayidii, kaarbooneetii fi haayidroojiin kaarbooneetota osoo hin dabalatin jechuudha. Kompoondota kaarboonii haa ta'ani malee kaarboon monoksaydiin hin jiru, kaarboon daayoksaydiin hin jiru. Kaarboon monoksaydiin keessatti hin argamu, kaarboon daayoksaydiin hin jiru, kaarbooneetiin hin jiru, akkasuma haayidroojiin kaarbooneet. Isaawwan kanneeniin alatti kompoondii jiru jechuudha. Isaan jiru maal jedhamanii? Kompoondota orgaanikii jedhamu. Kaarboon monoksayidii jechuun caadhaa fi O jechuun kaarboon monoksayid. Kaarboon daayoksaydiin CO2. Kaarbooneet jechuun immoo as lakkoofsa 3 jechuudha. Lakkoofsa 3. Ka 3 jalaa qabu. Haayidroojiin kaarbooneet jechuun kana. Isaan kanaan alatti kompoondii kaarboonii of keessaa qabuutitu maal jedhama? Kompoondota orgaanikii jedhama jechuudha. Gama biraatiin kompoondii inorgaanikii jechuun kompoondota elementoota kaarboonii of keessaa hin qabne jechuudha. Kompoondii inorgaanikii jechuun kompoondii kaarboonii of keessaa hin qabneeti. Haa ta'u malee kaarboon monoksayidii, kaarboon daayoksayidii, kaarbooneetii, haayidroojiin kaarbooneetiin kompoondota inorgaanikiiti. Inorgaanikii kana keessatti hammatama jechuudha. Kuni kana jechuudha. Bara 1828 keemistiin biyya Jarmanii Friedrich Wöhler kompoondota inorgaanikii amooniyam kilooraayidii, silver cyanate jedhaman irraa kompoondii orgaanikii yuuriyaa jedhamu qopheesse. Ammonium cyanate. That means NH4. Ammonium cyanate. Ammonium chloride. Maaliif kompoondota inorgaanikii ammonium chloride. Ammonium chloride. Ammonium chloride plus silver cyanate. Isaan kana lameen irraa ammonium chloride iduu silver cyanate. Isaan kana lameen walitti dabaleet maal godhee ammonium cyanide fi silver chloride jidduu uume jechuudha. Isaan kana lameen walitti dabaleeti maal jidduu oomishee yuuriyaa oomishee jechuudha. Yuuriyaa qopheessee jechuudha. Hayyee argannoon kunis hubannoo keemistoonni garaagarummaa wantoonni inorgaanikii fi orgaanikii irratti duraan qaban ni jijjiire jechuudha. Hubannoo isaan duraan qaban ni jijjiire jechuudha. Gilgaala sadii tuqaa takka kompoondota armaan gadii gareewwan kompoondii orgaanikii yookiin immoo inorgaanikiitti jijjiiri jedha. Asitti ittaanooliin bakka kanatti ittaanool kennuun kuni kompoondii orgaanikiiti. Shukkarri kompoondii orgaanikiiti. Wantoota lubbu qabeeyyii irraa dhufa waan ta'eef. Bishaan kompoondii inorgaanikiiti. Pirootiinii orgaanik wantoota lubbu qabeeyyii irraa dhufa waan ta'eef. Yuuriyaa orgaanik. Kaalsiyem kaarbooneet inorgaanik wantoota lubbu maleessa waan ta'eef inorgaanik. Ittaanooliin orgaanikiidha. Sukkarri orgaanikiidha. Bishaan inorgaanikiidha. Pirootiiniin orgaanikiidha. Yuuriyaan orgaanikiidha. Kaalsiyem kaarbooneetiin orgaanikiidha jechuudha. Kompoondota orgaanikii jennaan. Gara kompoondii orgaanikiitti yoo dhufnu
ittaanoolii wanni jedhamu kun asitti A kana biratti dura ittaanoolii wanni jedhamu kun compoundii warshaa shukkaaraa keessatti akkaan argamudha. Ittaanooliin jechuudha. Ittaanooliin ammas dhugaatiiwwan alkoolii qaban oomishuudhaaf gargaara. Dhugaatiiwwan akka biiraa, xajjii maal waan adda addaa kana qopheessuudhaaf illee ni gargaara. Wanni ittaanoolii jedhamu kun jechuudha. Gara qabxii 3.2tti yoo dhufnu kompoondoota orgaanikii jaa. Kompoondoota orgaanikii jaa. Hydrocarbonota waan jiru jira asitti. Hydrocarbon. Maali hydrocarbonii jechuun? Hydro jechuun hydrojiinii jechuudha. Carbon jechuun carbonii jechuudha. Hydrocarbon jechuun akkasi. Kanaaf gaa kompoondoonni orgaanikii gareewwan hedduu tarree homologaazii jedhamanitti ramadamuu jedha. As keessatti kompoondoonni orgaanikii hydrocarbonota jedhaman ni ilaalla. Hydrocarbon jechuun kompoondii elementii hydrojiniitii fi elementii kaarbonii qofa irraa ijaarame jechuudha beekadha. Hydrocarbon jechuun kompoondii orgaanikii kan elementii hydrojiniitii fi elementii kaarbonii qofa irraa ijaarame jechuudha. It is what? An organic compound which contain only two elements which is called as what? Hydrogen and carbon. Compoundii orgaanikii ta'e kan elementii hydrogenii fi kaarbonii qofa keessaa qabu jechuudha. Hydrocarbonoonni kompoondoota orgaanikii kanneen molekiiloonni isaanii kaarbonii fi hydrogenii qofa irraa ijaaraman jechuudha. Only carbon and hydrogen extracted from these two elements. Elementii kana lameen qofa irraa kan ijaaraman jechuudha. Maqaan isaanii kanuma irraa ka'eeti. Hydro plus carboneota. Hydrocarboneto jedhama jechuudha. Hydrocarbonoonni uumamaan maddoota akka dhubbaa zayitii, gaazii uumamaa, dhagaa cilee keessatti argamu jedha. Hydrocarbon wanni jennuun kun uumamaan maddoota dhubbaa zayitaa waan akka dhubbaa zayitaa wantoota anniisaadhaaf gargaaru, anniisaa konkolaataatiif gargaaran jechuudha. Gaazii uumamaa fa'aa keessatti argaman, dhagaa cilee hajaamu keessatti argaman jechuudha. Kompoondoonni tarree homologaasii tokko keessatti argaman foormulaa gooroo fi amaloota keemikaalaa wal fakkaatu qabu. Fakkeenyaaf kompoondoonni foormulaan gooroo isaanii wal fakkaatu. That means CnH2n+2 fakkeenyaaf amma as keessatti gaa waan laallu jira. Tarreen homologaasii homo jechuun waan gosa tokko jechuudha. Gaasota homoodhaan gaasota wal fakkaatu jechuudha. Hydrocarbonota sadan alkeenota, alkiinotaa fi alkaayinotaa waan jedhamu jira. Fakkeenyaaf hydrocarboniin tarree homologaasii sadii qaba. Isaanis akkanatti. Maaliif maali jennaan alkeenii alkiinii fi alkaayinii jedha. Alkaayinii. Makana jechuudha. Alkeenii, alkiinii fi alkaayinii. Alkeenii ka jedhamu kana yoo fudhannee alkeenii jechuudha. Alkeeniyoonni tarree homologaasii hydrocarbonota keessaa isaan tokkodha jedha. Foormulaan waliigalaa gooroo isaa CnH2n+2. Foormulaa gooroo, foormulaa dhaabbataa alkeenotaati jechuudha. CnH2n+2. Asitti N kun maali? C kaarboniidha. N maali? Hin beekamne. Hydrogeniidha kuni lakkoofsi lama gaa baay'ina waan as buuti bakka bu'aa plus baay'ina waan bakka kana bu'u baay'isa +2 dha jedha. Asitti N jijjiiramaan kun maali jennaan baay'ina kaarbonii jechuudha. Baay'ina kaarbonii kompoondii kana keessatti argamu jechuudha. Okay? Hayyeegaa foormulaa kana keessatti N lakkoofsa kaarbonii bakka bu'a jedha inni nu asitti. Nnis lakkoofsa tokko irraa eegaluun tokko lama sadii jedhee itti fufa. Adeemsa fakkeenyaaf tokko jedhee eegala itti fufaa jechuudha. Tokko lama sadii afur shan jedhee itti fufaa. Fakkeenyaaf N walqixataa tokko yoo ta'e bakka kanatti jechuudha. N tokko yoo ta'e bakka tan buufna, bakka tana lakkoofsa tokko buufna, asis lakkoofsa tokko buufna jechuudha. Yoo ta'e bakka kaarbonii meeqa bu'ee tokko bu'ee ilaala. Asittoo lama baay'isuu takkaa jedha. Walqixni ta'a CH4. As yoo takka buufte carbon 1 hydrogen 2 times 1 plus 2 akkana bar
Kaarbaniin tokko haayidroojinii lama baay'isu takka meeqa? Lama baay'isu takka lama ida'uu lama lamaaf lama afur jechuudha. Kanaaf C1 H what? C1 H4. Mitteenii isa jennuun sun jechuudha. Mitteen kanaa uumamaa jechuudha. Yoo maal ta'e yoo bakka inni tuni baay'inni kaarbanii yoo tokko ta'e compoundiin uumamu CH4 dha jechuudha. Kaarbanii yoo inni yoo lama ta'e yoo inni lama ta'e bakka inni sanii CN H2 N plus 2 waan ta'eef bakka tana lama buufta. C2 H2 times 2 plus 2. Bakka tana hammattuu gochuu don't forget to make this. Yoo hammattuun godhin 22 ta'a. Rakkisaadha. Kaarbaniin keenya lameen gaduma bu'a garuu asuu wal baay'isnaan. Bakka kanatti wal baay'ifna. Hydrogen 2 lama baay'isu lama afur afuriif lama meeqa 6. Compoundiin uumamu kana jechuudha. Yoo kaarbaniin lama ta'e compoundiin uumamu kana fakkaata. Jechuudha. Akkanatti compoundii uumamu laalaa deemna jechuudha. Maal keessatti? Alkeenota keessatti. Alkeenota keessatti. Inni itti aanu yoo kaarbaniin sadi ta'e jedha. Yoo kaarbaniin lama ta'e kana haaluma kanaan ka kaarbanii sadii ka kaarbanii afurii jechaa itti fufaa jedha. Mitteeniin garee maatii alkeenii keessaa kan jalqabaa fi salphaa ta'edha. Mitteenii yookaan inni jalqaba dalage CH4 hagizee kaarbanii takkaasan jechuudha. Inni kuni garee kana keessatti garee maatii alkeenii isa jalqabaa fi salphaa ta'edha. Gaazii salphaa ta'edha jechuudha inni kun jechuudha. Gaazii salphaa ta'edha jedha. Gilgaala 3.2 kana keessatti gabatee armaan gadii foormulaa waliigalaa alkeenii fayyadamuun dhuunfaan guutu jedha. Yoo enniin tokko ta'e foormulaa akkam tasitti uumama? Yoo enniin lama ta'e, yoo enniin sadii ta'e. Kamaali? Gabatee armaan gadii foormulaa waliigalaa alkeenii jedha. Ka alkeenii fayyadamta. Ka alkeenii jechuun gaa CN H2N plus 2 asitti N dha beekadha. CnH2n plus 2 foormulaa kana fayyadamteet daleedaa jechuudha. Yoo tokko ta'e as tokko buuftaa asis tokko buuftaa waliin baaftee waan harkattus keessa. Yoo lama ta'e bakka tana lama buuftaa C2 H2 times 2 4 plus 2 6. Kaarbanii lamaa fi haayidroojinii jagoota asitti. Asitti immoo bakka tana sadii buuftaa. Bakka inni tana sadii buuftaa. Bakka tana sadii buuftaa lama baay'isu sadii asitti meeqa 6 ida'uu lama 8. Kaarbaniin asis sadii haayidroojinii asis meeqa ta'a gus as bakka tana 8 ta'a jechuudha. Afur yoo goonee bakka tana afur goota. Sambooda lama baay'isu bakka tanas afur goota lama baay'isu afurii 8 lama meeqa 10. Kaarbanii afur haayidroojinii kaarbanii afur haayidroojinii 10 kas gootee keessa. Hundaa'u akkasitti dalagitan jechuudha. Garaagarummaa kaarbonootaa mee fakkeenyaaf gaafii tana yoon dalage. Gaafii tana yoon dalage formulaan keenya kana gaa'ii bakka inni meeqaan buufadha. Bakka mee inni dha afuriin buusa. Bakka haayidroojinii baay'isuu yeetiin lama bakka tan inni tan ammallee afuriin buusa itti cufeetiin ida'uu meeqaan qabasi lamaan qabaa jechuudha. Kana booda kaarbaniin keenya meeqa? Kaarbaniin keenya afuri. Haayidroojinii keenya lama baay'isuu afurii 8 fi 2 10 kanaan geessee bakka tana barreessa jechuudha. Sinigala yeetii yaada akkanatti dalayitan hunda isaatu. Ka fakkeenya kajaa yoon dalagame kajaa formulaan keenya CnH2n plus 2 dha. Gizee enniin jaha gizee enniin jaha akkamitti dalayna formulaa alkeeniitti fayyadamne. Bakka enni dha meeqaan buusa 6 buusa. Bakka haayidroojinii lama baay'isu 6 as 6 jechuudha. Baay'isu ida'uu meeqaati? Ida'uu 2. Kaarbaniin keenya meeqa? 6 haayidroojinii keenya lama baay'isu 6 12 12 fi 2 14. Bakka tana kana buufta jechuudha. Bakka tana kana buufta jechuudha. Khabira garaagarummaan qabiyyee miseensota walitti aananii wal duraa duubaan jiranii lama jidduu jiruu maali jedha. Gareedhaan adda baasaa deebii keessan barsiisaa
keessanitti himaa jedha. Fakkeenyaaf kaarbaniin tokko foormulaan nuti arganne maali? Gizee kaarbaniin tokko foormulaan nuti arganne CH4 dha. Gizee kaarbaniin lama wanni nuti arganne C2H6 dha. Garaagarummaa isaan kana lameen gidduu jiru maali yoo nun jaanne walumarraa irrifta. Kanumarraa kana irrifta laala. Asii gadi irriftu asirraa ol irrifta. Hydrogenii wanta kaarbanii meeqa jiras? Kaarbanii lama asirra tokko. Lamarraa tokko kaarbanii meeqa? Kaarbanii tokko ofa. Hydrogenii as meeqa jira? Jaarraa afur. Hydrogenii meeqa jira? Lama jechuudha. Garaagarummaan kaarbanii compoundii kaarbanii tokkootii fi compoundii kaarbanii isatti aanee jiru garaagarummaan jiru maali? CH2 qofa jechuudha. CH2 ennaan. Kaarbanii meeqa jira? Tokko jechuudha. C1H2 kana jira jechuudha. Fakkeenya kaarbanii isa kamii fudhachuu dandeenya? Isa kaarbanii 3 fi 4 fakkeenyaaf. Kaarbanii in 3 compound akkam uumaa fakkeenyaaf kaarbaniin 3 C3H2 times 3 plus 2 kana jiramdi compound uumamu laala. Kaarbaniin 3 hydrogeniin 2/3 fi 2/8 gizee 3 kana uumame. Gizee 4 bakkuma tana 4 buufta. Kaarbanii 4 hydrogeniin bakka tana 4 buusiif 2/4 8 fi 2 meeqa? 10 walirraa irrifnaa jechuudha. Kanarraa kana irrifta. 4 irraa 3 takka kaarbanii takka. Hydrogenii 10 irraa hydrogenii 8. Hydrogenii meeqaaf? 2. Kanaaf garaagarummaan compoundii walitti aanee jiru tokko meeqa jechuudha? Kaarbanii tokkoo fi hydrogenii 2 qofaa jechuudha. Kaarbanii tokkoo fi hydrogenii 2 qofaa jettan. Deebisaan isa kana maali? Kaarbanii tokkoo fi hydrogenii meeqa? 2 jettan. Inni itti aanu compoundoonni miseensonni isaanii wannataan compoundoonni miseensonni isaanii wal duraa duubaa walitti aananii jiranii fi kan garaagarummaa garee dhaabbata kana qaban garee mitaayiliinii ta'ee qaban homologaazii maatii jedhamuu jira. Elementoonni bakka kanatti yeroon kaalkuleet godhu garaagarummaan nuti arganne maali? C1H2 dha. Elementoonni jidduu isaaniitti garaagarummaan jiru C1H2 ta'e. Kaarbanii tokko fi hydrogenii 2 ta'e hundinuu maal jedhamu? Garee homologaazii maatii jedhamu jechuudha. Karaa biraatiin yoo ibsamu miseensa alkeenii kan jalqabaa irratti yommuu gareen kun dabalamu ida'amu alkeenii itti aanu arganna. Itti aanee yoo irratti daa'immas kan arganna. Akkasumatti yommuu ida'amu ammoo miseensa alkeenii itti aanu arganna. Kennaa jedha. Bifa kanaan itti fufaa adeema jechuudha. Adeemsi kun alkeenii jalqabaa irratti garee kana dabalaa deemuun alkeenii isa itti aanu argachuun maatii alkeenii horachaa deemaa jechuudha. Kanaaf asirratti ibsa keenya asirratti isinii dhaabbadhaa nu hordoftanii fayyadamu keessaniif galatoomaadha. Subscribe, like, share gochuu isin dagatinaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.